Welcome back. Maganagaan deebitan, maganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Shama kabajamoo Ilmaan Hormaa akkam ooltan, akkam bultan, akkam jirtu, nagaadhaa fayyaadhaa jajjabaattu. Nuyi kunoo xiqqoo akka difka kawee utaalloo jennaan dur warri ijoolleen Harargee kolfaan duute difka kawee nu qabdee afuurri koo akka takkaaf akka durii sana hin jirtu. Kanaaf hadhaa badaa isaa mataa isin hin dhukkubsu jechuudha. Dandamattaniittu akkam jirtu isin? Egaa barri 2025 1970 miti. Baatii kunoo dhumuma adoolessa kanarraa jalqabee amma kunoo isuma baatii hagayya jirru kana keessa gudii meeqatas ba'e dhageessaniittu isin. Kunoo ilmi namaa kun isiin addunyaa keessa jirtu sibiila kan walitti susuphitee akka ilma namaa kan akka inni yaadu gochuudhaaf olii gad qaaphaa jirte. Akkam jettu isin quba qabdu waan kana jala deemtu moo akkuma koo rifattanii jalaa baqattan. Kunoo warri Chaayinaa dhiyoo kana World Artificial Intelligence Conference jettee biyya isaanii Shaangaay keessatti nama hunda waan sibiila kan walitti tumee daddalagu kana waliin waamtee konferensii kun akka malee gaggeessaa turan viidiyoo laalee badaan ajaa'ibee egaa kunoo embodied maarree jette embodied artificial intelligence jette waan amma dur sibiila keessatti achuma kompiitaraa fi maarree keessa deddeemu kana gabaatti baasnee akkuma namaa inni suuqii keessa hojjetu, inni kaafteeraa keessa hojjetu, inni hospitaalaa, inni faabrikaa keessa hojjetu kan hunda tolchaa jirra. Isiin booksii waltumtu isiifaa argeen egaa isii dhumannaa galaa miti akka hiyyeessaa isii kubbaa miilaa fa'aa taphattu argeetan isiin immoo xiqqoo qaama nama sukkuumtu wayii dhiibbaa wayii namaa gootu akkasiifaa tolchanii argeetu kanaan dinqisiifataa jiru. Immoo jarrattiin tokko eessa biyya Singapore achirra immoo waan amma hierarchical maarree jette reasoning model jette immoo tolchite nuyi suma large language model waan amma kunoo eenyuudhaan yaadu sana nu galuu didee jarri kun akkuma sammuu namaatti waan hojjetu tolchineerra jedhanii gabaadhaan gabbaanii sanus immoo nu rifachiise akka tokko dhiiroo eenyuun gaafanna waan kana. Sibiilli akka nama yaaduu jalqabe egaa inni durii sun chain of thought jedhanii akkuma tokko lama jettee linear yaaduu san turte jedhani inni ammaa kun immoo hierarchical sadarkaa lama fa'aa godhee yaade akka ilma namaa kana fa'aa jedhee sidookuu kana fa'aa taphatee jedhan meezii keessa guugalchan karaa gabaabaa fa'aatiin akkatti ba'u mala beekateera jedhanii nu himanii akka tokko rifannee jirra. Kanaan utuu jirru immoo warrattiin OpenAI immoo sadaqaadha jettee GPT OSS waan paarameetirii biliyoona 120 fi isii kaan immoo biliyoona 20 hojjettu wayii tokko tola isinii kennineerra akka barbaadan itti ta'aa jennaan namni zabana waan zabanaa beektu kun namaanu haasa'an jirtu achuma keessa jettee waqo cokko godhaa oolte. Waan ajaraa kunoo. Wanti nu hafe egaan eessa baawwatiin akka teeknooloojiin lafatti nu gate jaldeessumaaf jaldeessa katamaa keessa deemu taane waan barreetti jiru hin beeknu namatti nu himu hin qabnu nuyi ammallee gosti kiyya maarreedha balballi kiyya abaluudha abaluun balbalaa miti abaluun gosaa jira nama eessa dhaqna gaatu gadaboon michuun koo durii jiraate sila waan kanatti meetane. Dhaggeeffatee waan teeknooloojii kana naanna'e sobatti afuufu faranjii haadha siitti himtu jedha. Silaa maal gooti magaalaa gabbaatii mii jedha. Jennaan gaafa sanarraa bitan tidhiisi nurraa. Akkasii. Egaa kunis ilma namaati jechuufan jedhe barri jijjiirameera. Waa hundinuu nuu galee. Waa hojjechuu dadhabnus nama gurraacha waan addunyaan namni biraa tolfate keessa oollee galla isiidhumallee akkuma taateefuu xagaa wal jedhanne keessa jiraachuuf wal rakkisaa jirra.
Akkam jettu kunoo siyaasaan Itoophiyaa, siyaasaan Horn of Afrikaa, Suudaaniin dabalee Eertiraa dabalee Somaalee mala dhabee bakka itti guduunfanne wallaalame namuu wal rakkisaa jirti. Maalinni jettan rakkoonsaa garuma sammuu waan jiru isinitti hin fakkaatu. Shumisittiin koo kun akkam taates hin bareedduu. Kunoo wal dhibaa jira ganame Horn of Afrikaa, Somaalee, Itoophiyaa, Eritiriyaadha dabaleeti Jibuutii. Suudaan waluma cafaqxe Saawus Suudaan hara galfiin keessan jiru. Egaa hayyoonni warri sadarkaa olaanaatti ol ka'an kun yoo furmaata dhabane nuyi wallaalaan egaa keessa seennee laaqoo hin dhiisnu akkam jettu. Kunooti amma booda numaa namni waltajjii siyaasaa gubbaabbee uummatan hoggana jedhu sila akka kooti waan teeknooloojii amma biraa kana qormaata akkasitti kennu waan kana maalirraa beekta waan irraa beektaa yoo jedhe waan sana quban qabaanne inni egaa addunyaa si dur darbite sanarraa nama haasa'u inni naan jiru dhiira qofaa miti dubartiis dabalaati. Waan akkasiiti warri durii waan jedhe tokko dhageessaniittu miti. Isaa warra ilmaan Abrahaam yookaan Ibraahimi warri gara Arabaa Ashaabul Kahf jettiini warri immoo ilmaan Kaanis inni kaane The Seven Sleepers maarree jetti qissaansaa warri wayii tokko bara durii sana akka tokko guysanii ni rakkisnaan baqatanii waashaa seenan jedhan. Waashaa seennaan hirribni kuteen. Achi amma rafanii waggaa dheeraa booda hirribannaa kaan beelofnee ramee gurbaa dhaqiiti. Gabaadha waanuu biti kottu jedhanii isa tokkoon. Farankatti durii sana qabatee gabaan naa dhaqu. Gabaanis akka durii jirtu maallaqa sanas namni fudhatu hin jiru. Rifatee achirraa gad deebi'ee siyaasaanis yoo akka baraatti deemuu baatane nama farankaa durii qabatee gabaa keessa deemu nama gooti. Hin aarinaati siyaasaan akka malee yoo sin jalaa dulloomte siidhuma haaromsuu irra wayyaa. Dhaabbataa miti ilma namaa yeroon jijjiiramu waliin jijjiiramani. Oromoos ta'e uummanni Horn of Afrikaa Itoophiyaa kaanis bakka durii hin jiru. Daayinaamik jijjiirama dhiibbaa garaagaraa innumti hammeenyillee keessa dabarfatu kune hin jijjiiraan keessaa waa barata akkaataatti jiraatu akkaataa hariiroo waliin ijaarratu jijjiirama. Kaleessarraa hadhee waanuma fedhe haa ta'u irra wayyaawaa beekumsi namaa bal'ata. Dur namni addunyaa jettee kana si ilaaltu lagumaa ofii keessa dhalattee guddatte muuf ka gootu firatti hin gaafattee qotattee horsiifattee keessa jiraattu sana amma teeknooloojiinis guddatee namni hundinuu dijitaal miidiyaa garaagaraa gaajetii kan of hirkaa qaba addunyaa tiiviinis taate saatalaayitiinis taate wama bayyanatee jira. Kanaaf warri siyaasaa ooftanus ilma namaa kana bakka duriittiin eegina. Oromoos jechuudha. Durii san Oromoo wallaalaa, Oromoon garraamii, Oromoon maarree eejensii ofii akka hin qabne uummata dandeettii beekumsa fedhii hawwii hin qabnetti ilaaluun kun achirraa ka'anis imaammata hin taane hordofu jaarmiyaa hin taane takkaa'oo jaarmiyaa uummataa duuba hafefaa ijaaruu nama geessiti. Kanaaf kunooti teeknooloojiin akka malee babal'ataa jira. Garaagarummaan ilma namaatii fi sibiila gidduu jirus illee dhiphataa dhufaa jirti. Ammallee walaan mormanu isiin kaanis gabaadhaaf jettee waan hojjette kana akka malees afarsitus uumata hojjetamaa jira, jijjiirama mul'ataa jira. Kanaaf hamma danda'ameen bifa sanaan deemuun gaarii na fakkaata. Egaa kunoota akkuma hundi keessanuu beektanutti gariin keenya kontiraanni nu dheerataa nu as geenye mootummaa Hayilasillaasee dargiidha maarreedha. Waa hedduu argine kana keessatti wanti guddaa hin jijjiiramne yoo jiraate sirna bulchiinsa biyya sanaati. Ammallee biyya sana keessatti namni achi keessa jiraatu akka lammiitti akka ilma namaatti kabajaan qabu.
warri kijiba hedduu himtee aangootti baatus deebitee akkuma warra durii akkuma warra masaafintee har'uma makwaanintee nun tuqinaa nun qeeqinaa nutti hin dubbatinaa namni nu qeeqee namni nu dura dhaabbate yookaan hidhaa yookaan ajjechaa kanaan ala hirmaatan qabu ka jedhuun deemani. Warri isaan mormus baay'een isaa kan argine jechuudha. Warra qubaan lakkaa'aman alatti yoo daawwitii jidduu isaanii kaa'anii ilaalan inni tokko calaqqisa kaaniiti gaaddidduudhuma waliiti jechuudha. Inni aangootti hin baane garuu hawwii aangoo qabachuu deemus inni maqaa bilisummaatiin sossoo'u inni dimokiraasiin sossoo'u inni arbinyummaadhaan marti isaanii ayinaadhuma tokko waan ofii barbaadan waan ofii jedhaniin alatti ka dubbatu ka yaadu ka isaan qeequ ka isaan quba qabu arguu dhaga'uun barbaadan itti bobba'an. Warra walirraan fagaannetti wal mormaa jira. Kun hundinuu eessaa dhufe jettani hawaasuma keessaa bahee faabrikaadhaan namni tolfamee dhufe hin jiru. Warri amma PP yookaan bilisiginnaa jedhamee himamu kun hundinuu ummatuma keessaa bahan. Waan uummanni sun jaallatu, waan uummanni sun faarsu hojjetan yoo sobuu ta'u, yoo hatuu ta'u, yoo gubboo nyaatanii, yoo zarafanii jiraachuun hawaasa sana keessatti hin faarfamne namni akkasiin hojjetu. Gabaa bahee namni waa balaaleffataa ammoo gandatti waan faarsu qaba. Sanatu vaaliyuu qabaatee warra rakkisaa jira. Kanaaf bara amma keessa jirru kanatti qabsoon Itoophiyaa warri aangoorra jiruu fi warri aangoo qabatuuf illee tattaaffatu ani bifuma sadiittiin qoodee ilaala. Warra amma Itoophiyaa qabatee hundeedhaan jechuudha kan isiin jirtu. Juddoo Kiristiyaan Yurooppiyaan heriteejiis utubaa sana akkasiin hin sossoone ka tiksan jechuudha. Isaan kun wal filatee qubaan nama lakkaa'amu warri awliyoota siyaasaan jedhanii warra amantii walitti qabuuf osoo hin taane akkaataan isaan of ilaalan suni nuyi nama kaanirra jirra. Nuyi nama kaanirraa beekaadha waan jedhuun of baasan. Isaaniin kan morman amma kan mul'ataa jiran immoo aangoon siyaasaa anaaf ta'a warra jedhu jira dhuunfaadhaan jechuudha. Yoon an silaa achirra ta'e abaluun kun achirraa kaafame biyya sana bulchuu waan inni kun hojjechuu dadhabee hojjechuuf anatu uumaadhaan kenname inni kun dhuunfaan deemu awliyoota dhuunfaa jirru kun immoo hedduudha isaan Amaaras, Tigrees, Oromoo keessaas mul'atan. Inni sadaffaan warra bilisummaa finna jedhee tattaaffatu Oromoos keessa jiraachuu mala Tigrees, Ogaadeen, Affaar warri kun hamma danda'ameen akka isaanitti ilaalan maas bees uummata bal'aa kana qabannee achi baanaadha tattaaffiin isaanii. Ammoo ijaarsi isaanii hariiroon isaan waliin uummata bobbaa galli isaanii hawwii isaanii irraa hedduu fagoo jira. Suutuma suutaanuu warruma ammaa awliyootaatti of lakkaa'an sana fakkaachuu jira. Egaa warri awliyoonni kun eessaa dhufan yoo jettan akkuma waan hedduu biyya alaarraa ergifannu awliyummaan siyaasaan kunis biyyuma alaarraa dhufe jarree elliiti jettiin illitizim. Warri kun uummanni bal'aan eessa na fakkaatu warruma xaaliyaaniiti yeroo durii tokko waggaa 100 dura baruma amma Musolooniin faashistiin jajjabaataa dhufe achumarraa warra kakka'e Musolooniin waan jedhan uummata bal'aa kana girrisaa kana waan itti amanu kennuudha jedhan. Waan itti amanu argannaan gaara kana jigsuu dandeessa jedhanii itti himanii dhugaadha jedheettuma bobba'a jedhan. Of ijaaruu wal ijaaruu dandeettiin qabu sammuun isaa akkaataan jireenyi isaa hin hayyamuu fi wanti xiqqoorraan walitti naafuu qamisii bitateen kofa ofirraa qabuun kophee jijjiirrateen jaartii fuudheen jaarsatti heerumteen kanaan walitti naafaa kanumaan wal warra qocalaa walirra bobba'aa warra oolu kana guuranii biyya bulchuun hin danda'amu warra jedhan warri kanaan deemu jechuufi. Low hanging fruit jette akkuma amma durii naannoon
itti dhaladhe sanatti jimaa boroo jedhani boroo gun jedhu amma gadaboon keessu na bira jiraate boroon immoo maal jedha lakki boroo waan mana duubaan jiru iddoo baantaa jedha. Jimaa manaan duuba jirtu warri gurguddaan kun hin qama'u maaliif jedheen gaafadhe dur namannaan gaafadhu jimaan isin manaan duuba jirtu ol hin guddattu hin dheerattu gaggabaabduu waan taateef innaa roobni roobus wanni kun lafa dhahee biyyeen isiidhuma irratti ol faca'aa namni miilaan ooyiruu keessa deemus uffataan isa ta'u maarreen dhadhaa bira dabarfata bineensi akka sareen baddee deddeemtus miila ol kaasteetti fincoofti reenis warraa butattee dabarfatti kanaaf hin taatu jedhan namni gurguddaan ni qamoo jimaa dhedheeraa masalaalaan irra ba'anii achirraa cabsanii fidaniif siyaasaan yoo uummata bal'aa kanatti dhiisan jette gaawwarrattiin ellitis kan Oromoos kan Amaaraas kan Maarree jettaniin sun gad baatee akkasiin himtu yaa uummata keenya Maarree goone uummatni keenya akkana godhe uummanni keenya achiin bahee jette garuu gaafa ol ijaartu wal filtee maaliif jennaan inni haayiraarkikaal yoo hin taane xiqqoo bacancara taate diigamsa taate namni hundinuu wal qixxeedha inni kunis dhaqee jimattii sana cabsatee fidee mirqaanaan isiin kaanis dhaqxee cabsitee fidee mirqaanti kanaaf xiqqoo walirraa fagaachuun gaariidha jedhaniiti gamma warri Itoophiyaan goorra jiranu hawaasa akkasii uumna haayiraarkikaal qabeenyaan beekumsaan warri kun egaa awliyoota beekumsaan warra awliyaa beekumsaa awliyoota militarii keessaa intelijeensii keessaa ba'anii isaan awliyoota warri mana barnoota warri nagadatee maallaqa qabu yoo gartuun kun jabaannee hiyyeessarraa achi fagaanne gamoo hawaasaa jechuudha ijaarree inni oliif inni gadi garaagarummaan sanaa bal'ataa dhufu hiyyeessi likkee ofii beekti darajaa ofii beekti kanaaf taa'e jennaan taa'oo ka'e jennaan gangaladhu jennaan gangalachuu ollaadhumas firas achuma wal qoccalaa wal nyaataa wal hamataa wal jibbaa wal jaallataa wal hammataa wal darbataa wal hin jiraatte siyaasaarraa baate biyyi nagaa argate sammuu jedhuun deebame kanaaf isiniin hin mari'atan hiyyeessa wali qabanii galmatta ta'u istaadiyoomii guuranii gadi itti lallabanii hiyyeessi wal ga'ee harka dhahee jedhee gala gaafa jabaatee tammaate immoo ammas awliyoonni kan biraa immoo haaraan immoo gurmeessanii isuma biddatti oofanii dhufanii aangoo qabatanii awliyaan tokko awliyaa kaan guruppiin awliyaa tokko guruppii gartuu awliyaa kaan jijjiiraa akkasiin deeman. Egaa warri immoo lakki hawaasa guutuu sossoosna jedhan kan akkamma hawaasa traditional ta'e Oromoo, Somaalee, Oromoo keessa hundallee jechuu baate maajoritiin isaa walqixxummaa kana egaaliteeraa warra ta'e aadaa sanaan kan jiraate hawwii mootummaa akkasii ijaaruu fedhii qaba. Arguu barbaada waltajjii siyaasaa gubbaattis walqixxummaan akkasii silaa mul'atte walqixxummaan haqni dhugaan akkasii sun silaa hojiirra oolte itti fakkaateefaa jechuudha. Gariin namaa of wareegaa gariin namaa waan qabutti kennaa deemee akka inni hawwi sun ta'uu dhabnaan frustration uumamaa wal abaaruun walirra bobba'uun wal jibbuun dhufte. Egaa kana keessaa bahuuf namni murachuu qaba gartuu kam waliin jirra. Bara amma keessa jirru kana 2025 warri bilisummaaf qabsaa'u keessa warri bilisummaa Oromoof qabsaa'u akka niyyaa kiyyatti sadarkaa tokko fuuldura deemanii gaariidhaan jedha. Warri amma dura qabsaa'aa turanii warri amma dura wareegama qaqqaalii kafalan akkuma yeroo baay'ee waltajjii kana dura jedhe uummata hin jirre hin beekamne gadaantiidha jedhamee tuffatamee afaan samaarre qabsaa'anii itti du'anii dirree bobba'anii agabanii waan taateefuu asiin gahaniiru. Manni sun jiraan beekameera. Afaan guddaa ta'uunsaa hubatameera. Itti aaneewoo hir'inni qabsoonsaa gaggeessaa turan qabu keessaa maali? Xiqqaatu waa lama hir'ina qaba. Tokko seenaan Oromoo fi miidhama Oromoo jedhamee himamullee guutuutti zabana sana hireenis argamee beekumsis gahaa ta'ee waan hin barreeffamneef hir'ina qaba.
Lammaffaa kan isaan hir'ate hir'inallee jedhu ka bara sanaatiif dalagee bara ammaatiif daratu hojiirra ooluu hanqate Oromoo ka jedhu sana gara Oromiyaa jechuu jijjiiruu hanqachuudha. Qabsoon mirgaaf godhamu, qabsoon haqaaf godhamu, qabsoon walqixxummaa godhamu ilma namaa hunda of hammachuu qaba. Ilma namaan naan jedhu addunyaa guutuu miti. Ilma namaa fakkeenyaaf Oromiyaa keessa jiru hunda walqixa jechuu mirga isaatiif dhaabbachuu ka danda'u qaba. Ta'uu qaba. Namni ilmi namaa Oromiyaa keessa jiru qabsoo Oromoon gaggeessu keessatti of arguu danda'uu qaba. Yoo sana hin taane awliyoota amma Itoophiyaa bulchuu akka isaan ta'an sanatti keessatti of dhabuudhaan jechuudha. Keessatti of arguu dhabuudhaan aariidhaan sarvaayiv gochuudhaan warri maayinooritii ta'e immoo maayinooritiin bifa hedduu qaba. Rakkinni kun ta'an jiru maaloo iyya kanuma Itoophiyaa sana isa kanas gad qabnee kan fakkaatu Itoophiyaa keessa hedduu jira. Aangoo sana qabannee isii kana yoo gad qabne ka jedhu fida. Isa qofaa miti warrummaan waltajjii mooraadhuma sana mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo jedhamu keessa jirus bal'ina dhabuunsaa jechuudha. Waltajjiin suni namuu wal ilaaluu jalqaba jechuudha. Wanti hamtuun ilmi namaa pirinsipil mul'ata hundaaf ta'urree wal dhaabbanne akkuma gadaboon kiyya jedhu sana saree eegee ofii nyaattu asuma marsaa ooluu ta'a asuma marsaa asuma waa wal keessaa barbaada asuma maqaa walirra kaa'aa asuma wal abaaraa asuma wal xiqqeessaa inni kaleessa kabajamaa ture hadha gad bu'aa inni hadha maarree ta'e borimmoo kan biraa ta'a wal rakkisuu taate silaa danda'ame adda bilisummaa Oromiyaatti ol guddisanii keessaa uumama deemsa dhufaa jiru waan as deemu. Warri aangoorra jiru waan amma ijaaramtee Oromiyaa Ogaadeen maarree sabaan dhadhaabbate kana uummanni gariin mirga jedhee lakkaawwatu isaanumti ittiin aangoo argatan isaanumti ittiin jiruu tolfatan sana isiidhuma diiguuf deemanii gaafa isiin kun diigamtu qabsoo wayyaa ta'e gaggeessuuf amma of qopheessuun gaarii na fakkaata. Amma of qopheessuun immoo hawaasa biyya sana keessa jiru fakkeenyaaf Oromiyaadhaaf namni qabsaa Oromiyaa keessa warra jiru ilma namaarra darbitee bara ammaa kana mukaa citaaf bineensaaf illee mirga isaa beekanii sanallee suma dhugaan fudhatanii itti bobba'uun wayyaa ta'a. Warri Itoophiyaadhaaf falmu sunis warra kaaniin adda ta'uu qaban numatu warri awliyaa siyaasaa fi darasaa fi dabtaraa siyaasaa. Innaan awliyaa darasaa dabtaraa jedhu warra amantii miti. Fakkeenyumaafan maqaa sana jecha sana irraa fudhe malee amantii wal fakkaata takka jechuu kooti miti. Nama jala deemtu jechuudha beekumsa gahaa malee nama arge nama deemu ofii yaadee ofii muratee ofii murteessee odoo hin taane abaluu kiyyat akkas jira abaluu kiyyat kana godhee warra asiin of rakkisu. Kanneenitti adda yoo of hin goone garaagarummaa akkuma isiniin jedhe daawwitii yoo jidduu kaa'an inni kaan gaaddidduusa kaaniin naa ta'u uummannis rakkachuuf deema. Anatu sirna sana yoo bulche wayyeessa ka jedhan waan hin fakkaanne sanarraas nammee interrogeet wal gochuun gaariidha. Hin sodaatinaa wal gaafachuun mirga jechuun waa amanuu miti mirga jechuun gaafachuu danda'uudha. Gaafachuu qofaa miti qeequu danda'uudha. Ilmi namaa keessaa akkuma isiniin jedhe Horn of Afrikaa Itoophiyaa keessatti marraa 4 marraa 3 jijjiiramee bakkuma durii sanatti argamuun aadaa hamtuu waan ta'eef nama aangootti dhufe gabbaruu nama aangoo dhufe nama ta'uu isaa irraanfatanii akka waaqaatti jechuudha. Muuduu jalqabamnaan miidhaa dhufa ammoo deebi'anii miidhaa sana keessatti boo'uu dhufa. Warruma faarsee waa irraa argadha jedhee samiitti ol kaase sanatu boriftaan immoo miidhama. Naa miidhamu yoo nu dhaqqaba gaariin ta'a. Ituma lafaan ka'een jalqabuma kanarraa hir'ina jiru walitti himaa waan gaariis wal faarsaa karaan taanirraa wal deebisa. Ammoo waa hunda caalaa ilmi namaa ilma namaa ta'uusaa wal yaadachiisuun gaariidha. Waan biyya irratti waan gamtaa irratti namni nama caalu hin jiru. Dirqama walii kennanii
qooda walii kennanii abaluu duraa deemu qooda hojii jechuudha. Itti kennan sanaaf kabajaa hamma isaa malu qofaan ittiin deemu ammoo akka inni of hin daganne nama ta'uusaa akka hin daganne jechuudha. Yeroo yeroon jala teemanii qocoqocuun harkisanii ilaaluun waraananii amma inni dhiigullee hubatuun barbaachisaadha. Innilleen akka of hin daganne jechuudha. Yoo san hin taane akkuma amma waltajjii Oromoo irratti argaa jirru beekanaa malee jiru addunyaa keessaa namatti oolchee bulchaa waan ani isin hin jedhe malee waan takka bakka dhaqxan hin qabdanii achiin nama gaa ilma nama hunda keenya karaa sanarra yoo namni hoo jedhee ol nu kaase namuma xiqqaa nu keessaa xiqqoo nafsiyyaa ofii gad qabuu danda'uti dhiiroon isiin kun hin taatu narraa dhaabbaa akka malee harka naa dhahaa jirtani maal boriftaan na fannisuuf deemtamu akka ijoolleen magaalaa jettu sanadha jechuu kan danda'u hin jiraanne inni kaane wal yaafarsee wal gammachiisee booddee immoo wal abaaruu dhufa. Kanaaf filachuun keessan kan uummataati. Warra nuyi awliyoota siyaasaati jedhee of ilaalu isaan jala deemu takkaa'uma lakkoonni kun waan gamtaati. Waan gamtaa nuyis qooda keessaa qabna. Naman gabbarru naman abbannu garuu dirqamatti kenne sana hamma inni hojiirra oolchuun jala deemnee hubataa qeeqaa qajeelchaa faarsaa waliin tarkaanfachuu dandeenya. Yoo san hin jiraanne akkuma amma waltajjii siyaasaa Oromoo waggaa dheeraa gaggeeffamaa ture keessatti nama walii gabaasni hin jiru, wal gaafachuun hin jiru, hir'ina mul'ate, badii dalagame ta'anii madaaluun xiinxaluun hin mul'anne hin jiru. Kaan darbaa kabira haaraa dhufaa inni kunis waa jeeqaa kabira haaraa dhufaa achuma dachii dhiitu akkuma gurbaan jedhee eegee saree eegee ofii cinii nyaattu sana marsaa ooluu dhufaa. Kanaaf qabsoon akka amma deemaa ture wayyaa'uu qaba naf fakkaata akkanaan argaa jiru. Akka duriitti deemnaan hin taatu teekinooloojiin guddataarraa ilmi namaas babal'ataa jira. Qabsoon fedhe yoo gaggeeffamu inklusiif ta'uu qaba. Naashinaalizimii akka malee dhiibuunis rakkoo taati. Isiin immoo Afrikaa kun dhugaa irraa achi fagaatte. Uummata hedduu lakkoofsaan xixiqqaa ekstiriim periferii irra jiraatu yoo hin taane inni kaan zabana dheeraa keessa wal keessa uummata seene seenaa kanallee sila seenaa akka malee hubatuu warri durii sun hireenis haallis isaanii mijatu dhabe konklusiif waan ta'e bal'inaan ekstensively qoratanii bira dhaqqabuu dhabuun akka malee namni gariin Oromoo kana Oromummaa hubatuun sanarraa ka'ee yeroo yeroodhaan wal rakkisuu nama kaanis dhibuun laayisensii fa'aa kan qabatee taa'u jira gata dheeraa keessa immoo warruma ammaa eenyu jedhamutti yoo achi siqne yeroo hunda isaanii Oromummaa hin kennane Oromoo hin fudhatanii si waltajjiin mirgaaf qabsoon gaggeeffamu yoo sadarkaa kana gabbuute isiinuu kaayyoon qabdu jechuudha. Rakkoo kana furuuf inni guddaan ka Oromootti jechuudha. Akkuma Oromootti dhiibnee Oromiyaa bilisoomsina ka jedhu hawwii ilma namaa dura dhaabbachuu hin danda'amu. Hawwii sana kan qabu murannoo sana kan qabu bilisummaa Oromoorraa gara bilisummaa Oromiyaatti silaa jijjiiree waan Oromiyaa keessa jira hunda nama mukaacita bineensa hundaaf mirgi isaatti kabajamee akka itti deemu argamsiisuuf deemu sana mul'ata isaa qajeelfatee sanaan yoo bobba'e irra wayyaadha. Yoo sana hin taane sutuma suutaan aduun dhihaa addunyaan jijjiiramaa qobaatti hafuun dhufaa. Gaafa immoo wanti bobba'an sun bakka gahuu dhabuu namuu hubataa dhufu wal nyaachuu wal abaaruu akkuma isiniin jedhe laayisensii sana si durii sana fudhatanii abaluun maarree miti abaluun maarreedha. Ijaarsa eenyu aadaa duree ganna dheeraa Itoophiyaa keessatti barame yoo ilaalchaan wal dhabane dafanii inni kun diinaa sammuun keenya eenyu daayikotomii eenyu baayinariidhaan yaadde fira diina kana jidduu waa tokko hin jiru qullaadha. Yoo wali harka gaafa wali harka dhahane fira achi immoo gaafa wal dhabane diina. Amma ilaalaa
warri TPLF gariin isaanii PP jala galaniiru. Kanaan duras walumaan turan. Gaafa wal lalanu diina, baandaa, maarree waanuma dura waliin jettu sana jetti. Amma immoo deebitee wal hammattee waliin rafaa jirti. Saadqaan Geetaachoo wajjin siree tokko keessa ciisaa jiran. Amma immoo fira ta'an. Wallaalummaa kana keessaallee bahuu dadhabuun jechuun namni aangoo sana kiyya jedheen aangoo kiyya namni na dura dhaabbatu baandaadha, diina, alaatno marre ekstiriim achi deema. Kun warra amma aangoo mootummaa qabate qofa osoo hin taane warruma bilisummaaf qabsaa'an warruma mirgaaf qabsoofna jedhaa turan keessatti illee mul'ataa ture sadarkaa guddaarraa amma gadiitti. Intooleraansi jechuudha. Waan an jedhe malee waan an ta'amane malee kan biraa kan dubbatu namaa miti. Nagabbariidha nagabbarii. Jiru sun 21st century. Teknooloojiin deemaa jirti. Akka jijjiiramtan yoo jijjiiramuu dhabdan immoo maal barree singatee deema. Akkuma amma teknooloojiin nagattee deemte namatti naa himuu dhabee ijoollee zamanaa jala fiigee abboo maal inni ChatGPT maal inni Perplexity maal inni DeepSeek maal inni Grok maal inni nurraa dhiisi jetti ijoolleen siin galu dhiisi. Kuma sana addunyaan jijjiiramaa jira. Hiyyeessi gabrummaa isa durii dhiisaati warri teknooloojii qabu warri birrii qabu hunda keenya gabroonfataa jiran gaccabaa jirra jechuudha jedhee kanaaf akka baraatti akka baranii miti jedhee gadaboon qonnaa maaku akka baraa bulane kanaaf hin boohinaa warra elite yookaan immoo hawliyaa siyaasaa of godhan sun ilma namaatu sin gowwoomsuuf jechuudha. Kophaatti naa baanu kun akka loonii kaan eegee loonii jala deemaa ture waa tokko waan beeku inni kaan ooyiruuma qotataa ba'e maal beeka waan siyaasaa waan biyyaa jedhanii isin tuffatani isaanumaaf jettanii waliin cafaqinaati waliin mari'adhaa dhiiroo jabaan isinuma wal jajjabeessaa jechuufi egaa gubaan akka malee hafuuraan okutaa jira kana caalaa sobuu hin dandeenyu waan adda soofne garagaa nuuf haa barakatu. Ammoo yoo kontiraata nu haaromsanii immoo torban nuuf jijjiraanne deebinee immoo waan biraa isinitti jibnaa hamma sanatti gaa hadhaaf nagaan naa tura. Baay baay.